galata qabdu waan jedhuun qabu ulfaadha sinin jedha. Itaansee egaa taate kana jedhee dubbachuu hin danda'u. Miira addaatu ture. Hundumtuyyuu yeroo isaa eeggatee hin darbuu dhiisuu danda'a. Inni fedha Rabbii harka jira. Haa ta'uti garuu tarii namoonni haaraa hin beeku baay'een keessoodhaan wajjin haasaatti irra deebi'ee dubbachuu hin barbaadu. Haa ta'uti garuu akka tasaa karaa liivii kana dhufee wajjin haasa'e maatii ishee agarraatee keessan dhaabnaan bakka guyyaa sana sobaadha inni baane. Ala waan jiruu fi sagalee ammoo jira. Ammoo sagaleen kun jira. Xiqqoo alan jira. Neetworkiin dinnaan bakkee ba'e. Jira yeroo. Okay. Inna karaa sooshaal miidiyaatti dhufe an miira keessa galee waan baay'ee dubbadhee isaa booddee ergaa somni raawwanneen boodaan eenyumaa dagadheera. Takka turee garuu gan nama laalu namoonnis jiraachuu isaa bakka isaan booda isheenis maatiin minaamin jennaan keessan naa barreessinan bakka soba minaamin jennee baane. Haa ta'uti garuu ganama hoggaan ka'u sooshaal miidiyaa irra jirra. Bakka isaan booda keessan naa kaasuu diddee asiin dhufnee haasofnee jennee isaan booda sooshaal miidiyaatti erga dhufee yoo lakki yettes karan maan furamaa jedhamee itti fufame. Yaa'u ta'ee hin beektu jedhee yaada. Al takka toleetti al takka lakkeetti taatee ta'ee hin beektu. Hunduma keessattuu bakka an yoon akkana ta'u kana tarii namoonni miira tuffinaa dandeessu. Inni immoo hin qabnes jiraachuu dandeessu. Egaa jaalalli cubbuu hin qabu. Jibbatu cubbuu qaba, ammeenyatu cubbuu qaba bakka ta'ee ta'eera. Innaa ana garuu miira baay'een ofitti gadde. Ergaan waa'ee kana keessa galee itti hin beeku. Namoonni baay'een sin ajaa'ibu keessan qaaman na arganii wanti kun dhugaadhaan jechaa turan soban jechaani ture. Nama muraasan barreeffamaa illee namoota baay'eedhaan soban jechaani ture. Maaf jennaan amanuu danda'an kanan beekaa. Maafan nama hojjetu. Nama muraasan bakka fiifiraa miti dhugaadha. Yoon jedheen hunduu yuun kolfaa maal jedha akka kanumarra nama muraasan akka yeroo baay'ee namatti eegaate naa lakki soosooba biraankidha ay kalliidha diraamaa waan tokko jechaan naa hunduma isaa keessa darbee viizaa kana akka hojjechiifamu akkan kana na dhufu duu asfuu jettee dubbatti. Al tokko immoo ani garuu ittiin ijoollee kan konneektii godheetu ijoolleen Oromoo sooshaal miidiyaa irratti gurguddoon hin beekamanii gadi ba'ee irratti akkana jedhee oduu himate hiriyootuma kiyyatti oduu himate obboleewwan isaatti oduu himate ijoollee obboleechi kiyya biyya Arabaa san jira dhaqanaa dhaqqabaaf hin jetti yaadda. Ani akkamitti akka ana hammeenya na taasisuudhaaf taananii dhugaa Rabbi ani hamtuu miti kecha koo Waaqayyo kan beeku isin dirqama na beekuun qabdan. Gaarummaa dafoo ta'e immoo ishi fayyaraa mi'aati akka bakka koof bu'itoo ilaalime. Ani mucaa kana dhugaan jibbeeyyuun beeku. Mucaan nama seenaa guddaa wajjiniin dabarse. Baazawwee mucaan kun nama cimaadha. Nama sammuu isaa beeku. Nama barate. Tokkoffaa immoo ani arsiitti adaladu malee intala sho'aati. Waan isin akkasitti waliin maktan tokko hin beeku. Kanaafuu ummata ani dheeressaan waan raabsamu hin gammadu jettanii seenan waan ardan hin gammadu isa caala natu madaa'eeyyu. Ilaalaal fakkeenya immoo jechaadha immoo ila karaa tokko ani si dhukkubansise karaa tokko immoo kaleessa galgala jechaadha. Kasan dhifam seenu gaaffii sirraa qaba. Mucaan kun turistiidha jettee jirta. Turistii Emiraatii keessatti birrii 300 muramu isatti agarteetti. Kana qofa na deebisi. Wallaggeeffadhaa tokko tokkoon dubbadhaa tokko tokkoon.
laali visit visa ni hojjetamu akkaataan oduu biyya kana nan turaa lakkii seena ani laal gama tokkoon bichaa laaletii miti visit visa nan hojjetisiifameef jechuudha. Biyya kana keessa nan tura jettee yoo yaadde haga visit visa biyya haga saniin hojjechifattu birruma itti dabalamee visit visa haa ta'u yoo biyya kana keessa waraqaan jijjiirrattee hojii kaseentu ta'e ila ani waan xibboo tokko yaadu bal'isee ta'e yaada yoo nan hojjechifadhe illee kana wayyaadha malee bakka na tagabunyaatee aniif siya wajjin dabarsinee deemtaa miti. Maaliif birrii naga ba'uun hin oolle mucaan kun bal'ifamee hojjetamne kan jedhu. Okay, birrii 300 muramu okay isa akkasetteetta. Isa achumatti haadhaam. Gaafa inni dhufu san dhaxxee wallahi madaamin gooti. Yeeyyama guyyaa tokko siif gooti jechuudha dhaxxee. Wallahi jedhin maaraamii Kiristoos rakkoo kee siif beennaa jechuudha. Dubartiin tokko biyya ormaa keessatti dhiira wajjin walitti dhufu fedhii qabaadhu dhiisis. Dhaxxee mucaa kana fuutee iddootti gootee amma hojii sii barbaadamutti. Wallahi jedhin kan jedhin. Tokko dubbadhaa kan wallaggeeffadhaa ata garuu ta'uu hin taane tokko ijoollee bira gootee lubbu qoyka. Ijoollee bira gootee biraa deemuu hin dandeessa. Garuu hoo gaafa akkasitti maqaan kee miidiyaa irratti bahee mucaa kana laayiviidhaan illee wajjin haasofta fiddee asitti fakkeenya kun hundi ta'u kana sirreessuu dadhabdeeti moo mee kana qofa na deebisi. Tokkoffaa social media irratti maaliif sirreessuu hin dandeessa garuu mucaa kana fedhiisaa waan hin qabaniif yookiin immoo hiriyaa biraa biyya kana keessaa qabaachuu malta. Dhugaadhuma walitti taa'imnu jechuudha seenu. Waliin somnu ani si beeka seenu. Ganni. La si beeka seenu. Si beeka. Nambeektu. Oye. Nambeektu. La ani si beeka si beeka. Si beeka akkata si beeka. Erga dhufte barnoota murteettaa hojii si gashinaa. Aidiin kan firii viizaan akka hojjetamu jiru si akka gargaaran hin goonaa. Kanaafuu as turuun siif hin ta'u jedhanii yaada kana baay'ee irra deddeebi'anii na gaafachaa turani. Lafarraan baay'ee na gaafachaa ture. Bakka anis እንደውም erga dhufte nama kana gadi taa'e nama kana ol taatee si gargaaraa jedhamee yaadni kun ka'e yaa'u ani kana uummatuma afannisa malee kana jechuu hin danda'u fikiyaa. Kana godhaas waan jedhu jechuudha. Maaliif jennaan kan dhufe ofikiyaaf sinin mari'adhee miti namaan mari'adhee miti bakka dhufeera karamees ta'u kan ittiin dhufe intiniin koo mindannoo viizitiin kootis paaspoortii anuma harka ture amanis horii nagarre micoodhanii hundumtuu na harka jiraachuudhaaf fuudhee tafarraatti kennee kan immoo waan itti gaafatamummaadhaan inni xumursiisaa waan jiru ummata qofaaf ifa godhinaan jedhe sagaleen koo jedhee yaada. Innaa isarraan kan hafe turtiin ture kana fakkaata. Dhaloonni boruu narraas barataa jedheen yaada. Barachuus yoo haatan immoo nattis gaddan homaa gochuu hin danda'u. Garuu miira koo saayikoo kootti akka hin buune bichaan barbaada kan ta'e ta'eera. Mudannoo baay'ina mudatti shantan koo hin hafee harka duwwaan ba'e waan xiqqoo qofaan harkatti qabadhe isaan argeera natti fakkaata. Kanaaf odaanillee ija ishee arguun barbaadu iji kiyyaas akka ishee arguun barbaadu ishee artuun barbaadu. Nama garaa kutatti amma abdii kutatti waan gochuu qabu hundumaa hin godha waan itti fakkaatu hundumaa hin taasisa. Naan booda garuu afaanin kanaa isaan caala qaaman ofii kiyyaa kan argitu caala galatooma ulfaadha. Galatooma jechuu barbaanna. Inni lammaffaa immoo dheeressaan baga argame baga nutti ba'e gammachuun kiyya kana waan ta'eef iyyuu baay'ee dhiphannee nu caala immoo maatiin isaa obbolaan isaa immoo nu caala dhiphachaa turanii. Baga argame baga obbola maatiitti illee bahee mul'ate jenna. Waan hundumayyuu kuni hunda keenya barsiisaa jechuudha. Dhaloota nu boodaallee barsiisa jechuudha. Isa kaani ganaa kabiraallee booda yaada isaa fudhannee illee dubbachuu dandeenya. Argamuu isaa jechuudha. Viidiyoo namni hojjennee jiru jechuudha. Jaalala dheeressaan uummata Oromoo biraa qabu
guyyaa lama sadi gidduutti arguun keenya baay'ee nutti gammachuu nutti dhaga'ame jechuudha. Dheeressaan keenyas baga nagaadhaan dhufee maatiinis baga gammadanii amma baga Oromoo bira ga'e jechuudha. Ijoollee durillee keessaan dhufanii akkamiin sagalee taanaa yeroon viidiyoo guyyaa dalagee ture tokko keessatti akkamittiin argachuu dandeenya hin gargaarraa bukkee dhaabbannaa jedhanii isaanillee baga arganii baga gammadanii dheeressaan baga dhufe jechuu barbaanna. Galatoomaa uummanni Oromoo as jala jirtan hundi keessan bakka maaliifi Oromoon akka Oromoo jaallatu har'an argan sababii nama tokkootiif jecha dheeressaan hin banne jechuudha. Sababii nama tokko dheeressaan dabarsee kenneef afaan bineensaattis haa ta'u afaan nama beeknetti dabarsee kenneef dheeressaan hin banne. Dheeressaan afaan nama tokko keessaa bahe malee sammuu nama tokko keessaa bahe malee sammuu dhaloota hedduu keessa akka jiru arguu qabannis Oromoon jaalalasaaf qabu jechuudha. Innaa kanaafiyyuu baga nagaan nutti mul'attee baga nagaan dhuftee siin jechuu barbaanna. Oromoonis baga barbaadanii baga sagalee taatanii dheeressaan akka argamu gootanii guddaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada.